firaashni hayata keessatti yeroo muraasa qofa si hojii jiraata gizee dadhabdee galte qofa irra rafta akkasii mire uffanni immoo galgalaa ganama bakka hojiitti imaltutti gandatti yeroo ati aara qabdu yeroo ati gadda qabdu yeroo ati gammachuu qabdu hogguutu akkasii hojii addaan hin bahu jechuudha. Akkana jechuun jaan edaanuu bultiin hiriiroo qaamaa qofaa miti hiriiroo ruuhee hiriiroo ilaalchaa tarahamataa ta baqa namni waan addaan bahuu hin dandeenye jechuudha. Gama biraatti yoo laalle uffata jechuun satriidha. Uffanni nama sattara. Haati mana keessanii isiniif kafana jechuun isinii satriidha jechuudha. Abbaan manaatis haadha manaatiif satrii haati manaatis abbaan manaatiif satrii. Akkana jechuun eebii walii akka namni waliin akka namni agarre wal sattaran jechuudha. Arrammoo addunyaa tanarratti yoo laaltan namni akkaan eebii walii baasu sadarkaa tokkoffatti abbaa manaatii fi haadha manaati. Uffanni kee yoo guutti qaamatti uffattu bakka hundatti uffataa bar bakka eebii hundatti bootaa eebii hunda uffatumaa irra jiraa mire yoo madaa arke yoo waan hin taane arke waan akkanaatiin arke yoo dubbataa uffati haati manaa akkasii abbaan manaa akkasii jechuudha. Nama tokkootu seenaa takkaan asirratti isin himaa jaartii nama tokkoo dhukkubsattee if jiraachisuu dadhabdee booda namni hedduun maaliif hin fuunee jaaniin isaan. Ogusan akkam jee deebisee beektaa kayfa atruku man satarat faqri warabbat awlaadi washarakatni shababi nama hiyyummaa tiyya naa dhoyse ka ilmaan kiyya naa guddise ka yeroo dardarummaa sanna wajjin jiraate akkamittiin isa dhiisaa jeeti hanga lubbuudhaan isiin jirtu isii khaddameetumaan isii jiraachisaa jee hanga isiin duututti akkas jiraachisaa ture jaan. Amma namni kun maal hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna san akka gaaritti hubatee namatti amane jechuudha. Kanaaf haati manaa abbaa manaarraa waan feete yoo agarte wajji jiraatanis addaan bahanis eebii isaa takka dubbachuu hin qabdu. Maal janabii sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaa keessatti inna min sharri nnaasi manzilatan inda Allahi yawma alqiyaama irra hamaan namaa rabbi biratti guyyaa qiyaamaa abbaa manaatii fi haadha manaa ka wajji jiraatee iccitii walii himuu je iccitii walii baasu. Intala iccitii abbaa manaa haasoytu abbaa manaa ka intala iccitii jaartii isaa haasawu jechuudha. Kanaafuu uffata jechuun akkasi. Gama biraatiin uffanni kabajaadha. Amma yeroo amma keessa jirru kana keessatti uffanni kabaja beekamaadha. Yeroo takka illee uffanni kabaja haati manaatis abbaa manaatiif kabaja bareedummina kabaja. Haati manaa isiniif uffata jechuun isiniif kabajaadha jechuudha. Abbaan manaatis isiidhaaf kabajaadha jechuudha. Maal jette Oromoon ogumaaf maqtu bultiin gaariin bakka namni itti dhokotu bakka namni itti boqotu bakka namni itti gammadu jette Oromoon ogumaaf maqtu. Kanaaf uffata jechuun sun nama kabajaa addunyaa tanarratti waliif kennu jechuudha. Nama gama biraatiin uffanni oowwa sirraa dhorka qabbana sirraa dhorka jaarsaa jaartiinis akkasii jechuudha. Waan afaaniin illee dubbachuu illee namatti ulfaatu jarri kun gizee haasawanuu qabbantiin ajjabeessite qabbantii namni kanaan akkanatti haasawaa mire jaartiin gaariin jaarsaaf dahoodha jaan abbaan manaa gaariin jaartiif dahoodha jaan jaartiinis jaarsaa dahoodha jechuudha. Gama biraatiin ta macarrashaa ta dhumaa jechuudha. Uffanni rabbii wanni haati manaa isiniif uffata abbaan manaa isin walii uffata wanni jeef waan uffanni raaha amma namni hojjetu gizee hojjetee mana gale uffata hojii kana firraa lafa kaayeti uffata raahaa kajaan uffata. Haati manaatis mana keessatti abbaa manaatiif raaha abbaan manaatis haadha mana isaatiif raahaadha jechuudha. Namni Oromoon akkeetu gizee maqmaqtu namni jaartii raaziyaa qabu nama dachii masnoo qabu jetti. Namni immoo jaartii gaariin qabne akka nama dachii hattaa yookiin dachii dhallaa jettiin Oromoon dachii dhallaa qotuutii jedhan nama dhagaarra qotu jechuudha. Kaan ammoo nama dachii masnoo qabu beeki gaa nuti baadiyyaa dhalanne irra caalaa waan namni walii himuuni ooyirusanii beeki. Kanaafuu namni gatii uffataa beeku gatii jaartii ni beeka. Namni gatii uffataa beeku gatii jaarsi qabu ni beekaa jechuudha. Gama biraatiin uffanni yoo wasakaawe yoo baqaqe yoo sirra xuraawe dhiqatteeti tolfattee shittootti goota jaartiinis jaarsaaf akkas jechuudha. Wal sattaran irrina walii guutan waan
walirraa irratti hundaa'u waliif godhan jechuudha. Kanaafuu waa'ee uffataa kana keessatti namni tokko yoo huccuun irra baqayte imma yookaan huccuun irra wasa qoyte maal gootaa itti yoo gaafatte ta dhooti ni hodhata ta xurooyte ni dhiqata malee ciree yookaan akka biraa godhee hin darbu mataarraan naanneeffatee hin darbu jechuudha. Kanaaf guutumatti bultii jechuun bultiidha jechuun jaarsaa fi jaartii jechuun jaaraa fi jaartuu jaarmee jechuudha. Zawaaji jechuunis jaarmee jechuudha. Jaartiin jaartiidha, jaartuudha, jaarsinis jaaraadha. Ustaaz Ibsaa wajjin osoo deemu jirru jecha tokko guyyaa tokko waliin kaafnee dubbanne jecha kanaanin si xumura gaafii teeti. Bultii keessatti irra caalaan amareefu awwala irratti bultiin mana barnootaatiin jedhe. Mana barnootaa keessaa wanni bultii keessatti akkaan baratan hooggansa. Hooggansa keessa dhugaa dubbachuu jira, amala gaarii qabaachuu jira, walii obsuu jira, haqa dalaguu jira, amaanaa qabaachuu jira, rahmata qabaachuu jira, hikmaa qabaachuu jira. Wanni kun hundinuu bakki namni itti dhuubee tolchee itti leenji'ee gabbahu mana keessa jechuudha. Namni Oromoon dur naman fuudhin hooggansa tokkollee irratti hin gootu. Amma gaa namni beekirra guddaan akkuma fedhe jiraata masmaras gadhiisee waan jiruuf hooggansi dhugaa bakki inni itti baramu mana keessatti bakki lubbuu fi itti qabuu dandeessu bakki fedhii fi itti qabuu dandeessu bakki itti obsa irratti leenji'uu dandeessu bakki itti haqa dalaguu irratti leenji'uu dandeessu bakki itti jecha gaarii namaan ja'uu irratti itti leenjitu bakki itti namni nafsiyyaa guutamee karaa biraa deemuu danda'u mana keessa akkana jaanna gizee dubbatan salaftoonni man ahsana qiyaadata nafsihi kaana aqdar alaa qiyaadati usratihi jan namni if hoogganuu dandeenyaan maatii isaa hoogganuu dandeenya namni maatii isaa hoogganuu danda'e hawaasa hoogganuu dandeenya jan jecha ustaaz Ibsaa wajjin osoo deemu jirru min firaashi zawjiyya ilaa idaarati dawliyya firaasha bultii irraa ka'ee namni laal jecha kana qaceelloo qalbeeffadhaa jecha hayyoonni jan akkanuma beekamaadhaati min firaashi zawjiyya ilaa idaarati dawliyya namni waan hooggansa jaan bakkitti qara'ee gabbahu mana isaa keessa haqa dalaguun achii gabbaati dhugaa dubbachuun achii gabbaati obsa qabaachuun achii gabbaati waliirra dabruun achii gabbaati lubbuu fi nafsiyyaa fi tana qabuu danda'uun achii gabbaati namni hannitiin isa wanni hundichuma keessaa gabbaati khiyaanaanis zulmiinis amma ogullee injuu beeki karaa biraattis jalliniin isa chuma keessaa gabbaachuu maatuma keessaa